Karaa foddaa kan isaan argan ijoollee qofa miti. Eessumoonnii fi wasiilonni muraasnis hin dhabaman. Namoonni karaa irra jiraatan kan fira hin qabnes jiru. Eenyudhaa isaan jettee Giriitel naasuudhaan akka Buruunoo gaafa duraa afaan bante. Iddoo kamiiti kun? Dhugaa dubbachuuf anis maal akka ta'e hin beeku jedhe Buruunoon. Akka mana keenyaa gaarii akka hin taane garuu beeka. Shamarran eessa jiru? Haadholii fi akkoowwanoo jette Giriitel. Iddoo adda addaa jiraatu fakkaata jedhe Buruunoon. Giriitelis akkasuma yaadde. Kana caala ilaaluu yoo hin barbaannetti iji ishee garuu irraa buqqa'uu dide. Amma yoonaa kan isheen argite bosona foddaa kutaa isheetti garagalee jiru qofa ture. Bosonichi xiqqoo dukanaa ta'us karaa xiqqoon saaqamnaan bashannanaaf ni ta'a. Kutaa Buruunoo fi kutaa ishee irraa gaafa ilaalan garuu garaagarummaa qaba. Foddaa Buruunoo jala abaabootu jira. Abaaboowwan isaanii immoo abaaboo seeraan dhaabamanii fi seeraan kunuunsamanidha. Abbaan as ture. Iddoo kanaatti abaaboo dhaabuun akka mana dukkanaa keessatti shaamaa ibsuu ta'uu isaa waan hubate fakkaata. Abaaboo bira darbee lafa magariisa barcuma dheeraa qabutu jira. Giriitel achi teessee aduu qaqqaammachaa kitaaba dubbisuu akka dandeessu yaadde. Barcumicha irratti barreeffamni wayii maxxanfamee jira. Fageenya irraa kan ka'e Giriitel barreeffamichi maal akka jiru dubbisuu hin dandeenye. Lafichi magariisa irraa xiqqoo achi siqee dallaa shiboo ol dheeraa manatti naanna'utu jira. Dheerinni dallichaa hojjaa mana isaaniiyyuu ni caala. Dallichi mukkeen telegiraafiidhaan utubame kan dhaabbatedha. Gubbaa isaa irra shiboon maraadhaan itti qabatee jira. Giriitel karaa isaa fagoo irraa ijaan ilaaluu iyyuu akka waan waraanamtee ishee dhukkube. Dallicha booda margi hin jiru. Waanti magariisni tokko illee mul'atu. Lafti isaa cirracha wayiin kan uwwifamedha. Mana xixiqqoo gamoo muraasaa fi karaa aarritti ba'u malee homtuu hin jiru. Dubbachuuf afaan bantee kaatee jecha madaaluu dhabdee deebistee dhiiste. Siin hin jenneere jedhe Buruunoon. Eddichi maalis haa ta'u maal kan jalqaba argeessa ta'uu isaatti gammachuutu itti dhaga'ama. Wanti isa gammachiise kan biraan eddichi foddaa isaarra waan mul'atuuf yeroo barbaade daawwachuu danda'uu isaati. Naan galle jette Giriitel. Waan akkas fokkisaa kan ijaaru eenyudha? Buruunoonis fokkisaa wayiiti mitii jedhe. Irratti walii gale. Gamoo tokkoyyuu waan qaban hin fakkaatu. Manneen isaanii ammam akka isaan lafatti dhiyoo ta'an ilaali. Manneen ammayyaadha fakkaata jette Giriitel. Abbaan wantoota ammayyaa ni jibba. Akkas taanaan kanas hin jaallatu jedhe Buruunoon. Sirriidha. Hin jaallatu jette Giriitel takka dhaabattee ilaalse. Giriitel umuriin ishee waggaa 12 waan ta'eef ijoollee kutaa ishee keessaa warra qaxaleetti kan ramadamtu waan taateef amma dandeessee dhaabattee waa eddichaa baruuf yaalti. Deebii tokko argatte. Bakki kun baadiyyaa ta'uu qaba jette. Deebii argachuu isheef gammaddee obboleessa isheetuuf jechi. Baadiyyaa? Eeyyee, baadiyyaa ta'uun oolu. Manni keenya inni Berliin magaalaa keessatti argama. Kanaafidha namoonni kan baay'atan. Kanaaf manni barumsaa fi manneen hedduu hin jiru. Kanaafidha sanbata duraa karaan darbaan illee kan dhabamu. Eeyyeen jedhe Buruunoon hubachuu yaale. Biography yeroo baranne baadiyyaan lafa qonnaan bultoonnii fi beelladoonni itti argaman akka ta'e, lafa bal'aa qotanii irraa nyaata oomishan nuufis irraa nuuf kan kennan isaan akka ta'e baranne irra jette Giriitel. Lafa bal'aa sana yeroo argituu fi fageenya manneen gidduu jiru yeroo yaaddu baadiyyaadhuma ta'a jettee goolabde. Sarii kun mana yeroo boqonnaa dhumnu ta'a. Buruunoon takka yaadee mataa raasee natti hin fakkaatu jedhe. Ati ganaa mucaa waggaa 9 maal beekta jette Giriitel. Yeroo amma koo geessisii gala. Ta'uu danda'a jedhe Buruunoon. Umuriin isaa ganaa ta'uun garuu akkamitti akka hin beekne akkas taasisuun fudhatamneef. Akkati jettu baadiyyaa taanaan beelladoonni meerree jedheen. Giriitel deebii kennuufiif afaan bantus waan deebistuu gaafa dhabdu beelladoota barbaacha jafa caaste. Beellada tokko illee hin argine. Lafa qotisaa utuu ta'ee saawwaa, booyyee, hoolaa, fardaa fi lukkuun ni jiraatu turan jedhe Buruunoon. Sirriidhaan jiran jette Giriitel. Waan jaallattaniin hordoftaniif galatooma horaa bulaa. Kutaa 8ffaan itti fufa.